Hayyee nageenya waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Ani Firaa'oolidha. Mee har'a waa tokko walii wajjin haasofna waa'ee raajota sobduu. Raajonni sobduun jiru kan waldoota kiristaanaa keessa tajaajilaa jiru. Maqaa waaqayyo waamaa tajaajilaa jiru. Macaafa qulqulluu keessatti illee akka dubbatamu raajonni sobduun ka'anii jedha macaafni qulqulluun. Ka'anii kun biyya tajaajilaa jiru kan biyya keessattis biyya alaattis addunyaatti irratti raajonni sobduun jiru. Yeroo biyya jiru na yaadadha. Konfiraansii gaafa waamanii kan raajii sobduu dhufaa gaaf kan akkasii ji'a kana kan dhufe ammoo gaafa dhufee ibidda buusee deeme bakka kajattanaa dhufu ammoo maa gubattu jedhee bishaan roobsee gatuma galaa. Jiru kan raajonni sobduun mee kanneen keessaa mee seenaa raajii sobduu tokkoon isinitti himaa. Raajonni sobduun kun gaaf tokko waldaa kiristaanaatti affeeramee konfiraansii guddaa tokko irratti affeerame. Raajonni sobduun kun maarree wanti inni hin goone hin jiru. Ibidda jennaan ibiddatu bu'a. Bishaan jennaan bishaantu roobaa. Wanti inni hin goone dinqii inni hin goone hin jiru. Dinqii inni hin goone hamma sabni waaqayyoo amanuu dadhabutti wanti inni hojjenne hin jiru. Dinqii gurguddaa waan namni amanuu hin dandeenye hamma bineensota adda addaa waamutti bineensota adda addaa hamma waldaa keessatti waamutti dinqii inni hin hojjenne tokko hin jiru. Bakka baay'ee cimaadha ka tajaajilaan kun. Sana booda gaafa konfiraansii affeerameeti tajaajilee hojjetaa oolee gaafa sanbata duraa natti fakkaate. Gaafa sanbata guddaa ammoo tajaajilaan kun barii ganamaa shaaworii seenee yookiin ammoo qaama isaa dhiqachuuf iddootti qaama dhiqatu seenee sana booda qubeellaa harkarraa qaba ture. Qubeellaa kanallee baafatee shaaworii keessatti kaa'ee dhiqatee maal jedhee gaafa sagantaan gaafa jalqabu gara iddoo sagantaa adeemanii sana booda sagantaan jalqabamee yeroo isaa geennaan isaaf sagantaa kennanii iddoo isaaf gadhiisanii sana booda iyyilam umaan bu'u ibidda bu'u jedhe hin jiru. Maal jedhe hin jiru. Sana booda harka isaa gaaf laalu qubeellaa harka isaarraa shaaworii keessatti irraanfatee yookiin ammoo iddootti qaama isaa dhiqatu sanitti qubeellaa harka isaa irraanfatee namichi kun. Sana booda kadhadhaa jedheetii namichi kun gara iddoo shaaworiitti fiigee gaafa achi ilaalu iddoo shaaworii keessa qubeellaa isaa hin jiru. Wayyoo. Sana booda namichi kun gara jaarsa waldaatti fiigee qubeellaa wayii agartaniittu laata? Yeroo shaaworii fudhataa ture sanii achitti irraanfadhe agartaniittu jedhe. Jaarsi waldaas deebisee natu fuudhee tajaajilii deemiitiitti jedhe. Natti kenni nan barbaada. Siifan qaba deemi tajaajiliitti jedhe. Jaarsi waldaa akkasii qubeellaa kana hin fuudhee sana booda bu'ii ibidda jennaan dinqiin qara armaan dura hojjetamu san hundumtuu zeeroo ta'e jechuudha. Amma icciitiin maalidhaa? Icciitiin dinqiin yoo hojjetaa suni qubeellaa sana jechuudha. Qubeellaa isa irratti hojjetee yookiin ammoo hojii seexanaa adeemsisee waan akka digimtii waan akkasii kanneen hojjeteeti ittiin saba waaqayyoo goyyoomsaara jechuudha. Karaa qubeellaa saniin saba waaqayyoo goyyoomsaara. Waaqayyoo maqaa waamaa saba waaqayyootti taphataara jechuudha. Kanaaf wantoota akkana kanneen irraa of eeggachuu qabna jechuudha. Wanti baay'een isaa yeroo kana dinqi jennee waan jennu kunniin dudduuba isaa gaafa qoratanii hundumtu baay'ee isaanii zeeroo ta'uu danda'a. Kanaaf namoonni waaqayyo gooftaan kaasellee warroonni waaqayyo gooftaan isaan kaasee dinqii waaqayyo gooftaan itti hojjetullee ni jiru. Kanaaf waaqayyo gooftaan hunda isaa akka adda baafannu waaqayyo gooftaan hunduma isaa hunduma keenya nu haa gargaaru ija ittiin adda baafannu waaqayyo gooftaan hunda keenyaaf haa banu. Wantoota akkana kanirraa ammoo akka of eeggannu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Isinillee jabaadhaa.
wanta kana kan irra of eeggadha baratti raajiin sobduun baay'ate kana keessa bara kana ammoo faarfattoonni sobduun illee ka'aniiru jedhani ariho faarfattoonni sobduun illee ka'aniiru bakka maqaa waaqayyoo waamaa keessa makaa waan biraa ka daldalatanii yookiin waan biraa ka sirban jiru maqaa waaqayyoo takkatti keessa buusan waaqayyo gooftaan hundi bakkeenya nu gargaaru warroonni akkasiillee waaqayyo gooftaan isaan gargaaru isaan haa deebisu eebbifamaa bara keessan bara eebbaa ta'u jiraadha.